Kuni Shaashamannee Caraqaadha. Kaartaan qabu. Ganda duwwaa afurii keessa. Lafti kaaree 300 karaa firraa muranii hambisaniiranii. 280 moo hagam akka ta'an beekuun. Jidduu akkasii ta'a. Dura 300 amma karaa firraa bahee jira. Balbala 5 qaba. 1 2 3 4 balbala 4 qaba. Gaada absaaloonii fi kutaa kiraadha 3 qaba jechuudha. Kutaan kiraa'u 3 yoo ta'e gaada absaalooniin kun addatti hafa. Ijaarsi manaa maashaallaadha. Manni dudduuba argitan sun amma duubni isaa kun bolokkeettiidha. Masgiida bira jira jechuudha. Masgiida maali maqaan isaa kun? Maqaa isaan harkaa bade. Shaashamannee ganda duwwaa afurii karaa salaasaa irra jechuudha. Manni kun minaaraa masgiidaatu mul'ata. Karaani akka ilaallamee jirutti kun haga mana kana argitanii mana achi aanu kana achiin eentu qajaanii bunni kun akka bolokkeettiin ijaaramee jirudha. Abbaan keessa siqee asi dallaate jechuudha dallaa kana. Karaan karaa guddaadha. Makiinaanis akka barbaade fiigu asiin achi fixanii suuqiillee godhachuu barbaadan suuqiin illee nama irraa deemu. Haalli manaa dudda duubni dhumatee jira. Garaan keessi hojii ni nafa. Liishoon illee nafa. Dildaaloon illee nafa. Wanni hunduu hafa ka garaa keessa. Koorniisi maal maaliin hojiin isaa ganaadha. Garuu akkaataan teessumaa namatti tola. Akka nu ilaallutti karaa irraalee bilisa tataanii rabbitu beeka. Gaafa bitachuu barbaadan maandisa mataa keessanii fiddanii ilaallata waan ta'eef. Gatiin ammoo 650 isa dhumaa ta'anii. Mee barsiisaan kun yoo kan irraa nama buusan ta'e barsiisaa 600 hin gurguramu. Omaan jennu yaani garuu 650 yoo abbaan dhufe ija keessatti ilaallee amala abbaa faana deemna yaani. Dhugatti manni xaarii hin qabdu gara dudda duubaa kanaan jechuudha. Keessi hin hafa hojiin keessaa hin hafa. Dhaabbanni mana baay'ee namatti tola. Luukii gara 70 ta'u. 68. Luukii 68. Shaashamannee ganda duwwaa afuriiti kaartaan qabu nagaafataan oolina. Bootaan ammoo bootaa isinii ta'u. Itti amaneera.